fayyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenya araarri waaqayyoo lafaaf iddoo jirtutti isiniif haa baay'atu jecha alaamanni sa'a namni jaarsaa jaartiin shookaa cilfaa biraddistii hundumtuu nagaa jirtu qimamoochee fayyaa jirtanii anis nagaan jira qaxaleen keessan moodelistiin keessan ishee lakkoofsa 8 jechaadha. Egaa har'a waa tokko irraa hin dubbachuu dhufe jechaadha. Waa'ee obboleettii keenya Saudi Arabiyaa keessatti lutti lamaan irraa muramerraa haasa'a tokkoon dubbadha jechaadha. Waan gaafii natti uumerraa jechaadha. Obboleettii keenya kana laala. Obboleettii keenya kana maaliif akka namoonni baay'een deemanii wajjii suuraa ka'anii inkibikaabee gaariitu godhamaafii jira. Akkasumas immoo hordoffiin karaa imbaasiitiin taasifamaa jira. Bakka bu'aan mana marii imbaasii magaalaa Algasiimii akkana ta'e jedhanii irra dubbachaa jira. Nuti kan barbaannu inkibikaabee miti. Nuti kan barbaannu mucayyoo fuudhanii biyyatti galchuu miti. Sababa miilli ishee irraa murame ijoo nuuf kaa'uu qaba warri imbaasii. Sababa maaliitiif murame lukti ishee lamaan mucayyoon kun dhibee qabdee akka hin jenne meedikaala seentee dhufti ilaala. Meedikaala gizee lama seenti tokko gizee piroosesii jalqabdu eegaltee piroosesii jalqabdu magarishinii gaafa deemtu meedikaala seentee waa hunda xumuratti. Lammaffaa gaafa viizaan deebi'ee fi biyya kana dhuftu tokko meedikaala lammaffaa seenti. Kana guuturra taree dhibeen dhokatee dhufee asitti miila mursiise maali? Nuti kan barbaannu amma mucayyoon tuni laala wanni asitti angaafi kaasee maal seeta gaafa mucayyoon rabbi dhugaa ishii rabbi ilmoo ishiidha haa kennu ilmoo rabbi ishee eebbisu obboleettii keenya waraabdee miidiyaatti baaste sana galatoomtu maqasani malee mucayyoon tuni silaa odoo hagarra namni miidhaqee miidiyaatti waraabee baasu jiraachuu baatee hima achumatti duuti achumatti ajjeefamti yookiin qorichumaan ajjeesanii gatamti silaa odoo miidiyaatti baatee namni arguu baate. Ijoollee baay'eedha kan maatii amma ishiin tala kana silaa odoo miidiyaatti bahuu baatte maatiin har'a nu dawwalti boru nu dawwalti iftaan nu dawwalti har'a nu dawwalti osoma jedhan ji'oota dheeraa lakkoofsistee mucayyoon kun achitti duuti. Waggaa dheeraa lakkoofsi ijoollee baay'eedha kan akkasitti dhabaman. Boru dawwalan jedhanii iftaan dawwalan jedhanii imbaasii dhaqanii yoo gaafatanii dawwalti hojiirra jirti minaamin jedheetuma ofirraa geggeessa imbaasini warri biiroo dallaalonni illee dawwalti bilbee hojiitu niitoorkiitu hin jiruu fi yookiin wanta isa maatii sangoyyoomsan jechaadha. Tanammoo carraa rabbi godhee fi mucayyoon tun argamti bira dhayitee akka tasaa namni itti miira dhayitee waraabdee miidiyaa irra baaste. Argitanii osoo kun ta'uu baate mucayyoon kun har'a nu dawwalti boru nu dawwalti osoma jedhan awwaalamtee hafti. Kanaafuu nuti kan barbaannu mucayyoo tana hin qarqaarra'ee akka hawaasatti itti gaafatamummaa irraa qabna. Maaliif saba keenya intala keenya namoota biraatu qarqaaraa jirraa miti. Intala kana mun hojjedha maatii koo jijjiira of jijjiiraa jireenya koo jijjiiradha jettee maatii ishii dhiiftee abbaa manaa ishee dhiiftee mana ishee dhiiftee dhuftee biyya namaa dhufti. Hiyyummaan kun rabbi ishee haa balleessu nurraa hiyyummaan tun nurraa haa baddu. Hiyyummaa kana kan namaa gadi nu godhe hiyyummaa kana kan ashkara namaa nu godhe hiyyummaa kana kan namaa gadi nu godheetiin abbaan barbaade akka fedhetti nu qalee nuti taphatu. Hiyyummatti injiifanna jennee biyya keenya irraa baanee dhufnee biyya namaatti lubbuu keenya dhabna. So har'a maal jechuun dhufe kanaafuu namoonni obboleettii keenya kana bira jirtan wayin baasiin dhaqeeraa ilaaleera haala gaariirra jirti yeroo dhiyootti akka gara biyyaa galtulleen goona isaa miti durri. Dursa ka dursu waa'ee obboleettii kanaati irratti kan dursu sababa maalitii lukti ishee irraa murame kan jedhudha gaafi ijoon. Mucayyoon kun biyya irratti fayyaa guutuudhaan dhufte qaama hir'uu miti dhukkubsattuu miti biyya kana seentee maaltu akka ishii dhukkubse kana nu gaafadha. Maaliif seerri biyya saniillee nama tokko daangaa haqa isaan cabsin malee haqa kee gaafatachuu mirgi haajinabiis ta'e lammii biyya saniis ta'e abbama fe'e ta'e seera biratti wal qixa akka seera biyya sanitti sitti hin darban dibbara keessatti hin darbani atis akka itti darbitu siin eeyyaman. Seera isaanii cabsite taanaan adabbiin akka seeratii siif kennama malee ajjeechaan luka irraa gommodanii intala kana ganaa mucayyoo waggaa 17 ganaa daa'ima quuftee fiideen quufne luka irraa kutanii lafa ishii godhuun kun maaliif dhibee maayyoo soo qabaatte hoo dhibee ma qabdi jedhanii tojoo ka shakkamu taate intalli kun dhibee san maaliif imbaasii Itoophiyaatti irratti fidanii intalli aan akkanaa qabdi
rakkoo akkanaatti jira miilli muramuudhaaf ni eeyyamtumu hinafa maatitti galchinamu maal goona kan jedhu gaafatamuu qaba malee seeruma biyya kamiitti osoo namni tokko bira hin jirre ol ka'anii nama tokko qaama isaa muruu sirrii miti. Mucayyoon tun akkamitti akka irraa muran hin beektu. Of wallaalchisanii irraa kutan ta'ee kuffisanii waa godhan ta'ee rabbiin kun haa beeku. Wanni beeknus hin jiru. Gin gaafii manni yaala ishiin itti argamte sun akkamitti lukti akka irraa murame doktoroota mana yaalaa san gaafachuu qaban. Manni yaalaa san kasasamuu qaba. Maaliif yoo kun har'a furmaata argatin ijoollee keenya baay'ee kadhamne illee dhugaan akkasumatti affanamee borus ka biraa akkanumatti dhabama boru kan biraa immoo mormatu irraa kutama. Isin har'a kan ishee luka kanaatiif dubbattanii ishee luka dhabde kanaaf dubbannaan boru immoo kan morman irraa kututu dhufa. Argitanii gaafsanillee akka itti irraa kutame hin beeknu jechuudha dhufa. Kanuma. Kanaafuu dirqama mootummaan Itoophiyaa yookiin ministeerri dhimma alaa kanarratti nu hojjechuu qaba. Mootummaan Saawud Arabiyaan deebisamtee kan banamteef waliigaltee tokkooni. Waliigaltee sunillee maalinni lammiin biyya kanatti deemu mirgi wabii isaa eeggamuu fi mirgi namummaa isaa eeggamuu fi hojii isaa seeraan hojjete mirgi namummaa isaa eeggamuu fi hacuucan damoozan hacuucan karaa madaamitiin namarra gahu cunqursaan sarraatanyuu tarra gahu haa dhaabbatu jedhanii waliigalteedhaan baname ilaala Suudiin deebi'ee dura cufamee ka ture. Waggaa dheeraadhaaf cufamee ka ture deebi'ee ka baname waliigaltee kanaan. Kanaafuu ministeerri dhimma alaa kanarratti hojjechuu qaba. Kanarratti hojjetee furmaata kaa'uu qaba. Maaliin akka muramte sababa maaliitiif akka miilli ishee irraa murame. Maaltu dhukkubeeti yoo dhukkubeeyyuu akkamitti eeyyama maasitiin alatti eeyyama nama ishii tokko bira hin jirreen alatti sababa maaliitii akka irraa murame kana ibsa nu godhuu qaban kana nu gaafachuu qaban malee mucayyoo tan hin qarqaarraa biyyatti galchina galtu biyya galuudha galuu rakkoo miti dursa garuu dhugaa ishii baasuufidha. Inde inki bikkaabee yoo godhan mucayyoon tun amma umrii kanaan mee maal gooti daa'ima bar waggaa 17 jechuun gana mucaa kiyyaan riyaa jechuudha bar. Daa'ima. Mucayyoo daa'ima tana miila irraa muranii lafa ishii godhan. Lafa ishii godhan kina umrii ishee malee. Innaa daraa keessan mootummaa Itoophiyaa wanni nu gaafachuu qaba hoo jettan warri sagalee taatan feemasooni jechaadha. Nutillee sagaleen keenya miidiyaa gurguddaa biran geenne ammallee ganaa feemasiin taane. Kanaafuu viidiyoo kana sheer godhaatee warra feemasoota biraan gaha. Maaliif kana nu haa gaafatan miidiyaa irratti dhiibbaan miidiyaa sagalee guddaa qaba. Hundi keessanuu gaafa sagalee taatan dhiibbaa isin gochuu qabdan gaafii kana ta'uu qaba. Akkamitti akka lukti ishee irraa murame maaliif irraa murame maal jedhaniit irraa murame eenyu kan mure ka jedhu gaafii kana nu gaafadha. Yoo kun hin taanetti akkamitti dhugaan ishii akkamitti ba'a. Namummaa mirgi namummaa ishee akkamitti ba'a. Eenyu ka dhugaa intala kanaa gaafatu. Kanaafuu nuti dhugaa ishee barbaanna. Dhugaa ishee argamuudhaaf immoo garuu kana gochuu qabdu dirqama. Miilli ishee maaliif akka murame imbaasiin gara biyyaa galchuun dursatti kana gaafate deebii argachuu qabna. Mirgi wabii ishee eeggamuufi qaba. Intalli kun nagaarraan biyyaa baate yoo dhuguma mana madaamillee seen isaa ta'e madaamin biyyarraa fiddee dhufte sun maal akka goosiste hin beeknu. Kanaafuu nu gaafatamuu qabdi. Dhugaa mucayyoo kana gaafachuu qabda. Cal'istanii bira hin darbina. Ijoollee meeqa akkanatti dhabne. Ijoollee meeqa dhaamaan tun carraa argattee viidiyoo waraabamee miidiyaa irra bahuu baate ijoollee meeqa haadhonni waggaa 17 waggaa 13 waggaa 14 waggaa 15 geette intalli kiyyaa garraa guyyaa takkanaa bilbiltee hin beektuudhaan akkanumatti godhamtee duutee gatamteeti. Achitti duuteetti waraabamtee miidiyaatti hin baane namni ishiin argine maatiin har'a nu bilbilti jedha. Boru nu bilbiltidha waggoota dheeraa lakkoofsitti mana achi keessatti isheen garuu duuteetti. Ijoollee meeqa dhabamte. Anuu nama qaaman beeku nama biyya tokkotti dhalannee guddanne biyya omaan deemte waggaa 15 waggaa tokko na dura deemte waggaa 14 jira ishee waggaa 15 haga har'a maatiidha bilbil gizee jalqaba dhaqxee waggaa 3 bilbiltee sana booddee birris ergitee hin beektu bilbiltee hin beektu suuraalee miidiyaa irra maxxansine lakkoofsi gizee san ishiin ittiin bilbilte hin jiru imbaasiin biiroon ishee irraa gizee san deemte hin beeku jedhee cufee hin jiru bakka cufate kashi cufate bad ishii haadha abbaan immoo
haga har'aa bu'an haga ijoolleen naannoo sanii biyyatti galtu haga ijoolleen biyya ollaa achi dhayxu hoo argan maatii micayyoo sanii haga har'aa bu'an jechaadha bakka ani itti dhaladhee guddadheetti jechaadha. Inna kuni odoo biyya keenya keessa jiru akkamitti gammachuu nutti dhagame micayyoo bichaa galchuudhaaf qaamni ishii irratee homaayyuu itti fakkaanne callisanii biyyatti galchuudhaaf qarqaarsa godhuufi qabna. Maaliif qarqaarsi? Dursa fayyummaa ishii maaliif akka kun irra ga'e dhugaa ishii baasuu qaban. Sana booddee qarqaarsa abbaan kan irratti raawwatallee wabii umrii ishii guutuu jiraachisu wabii itti gaafatamummaa mallaqa kaasaa kafaluu qaba. Akka ajjeesaniiti bara akka duuteetti ilaalamaa jirti micayyoon kun qixxee duuteetti qaama ishee irraa hir'isan. Kanaafuu sababa irraa muramte san nuu gaafadha. Nuu gaafadha nuti ka barbaadu sababicha. Ittaansa immoo ijoollee baay'ee shamarran keenya rakkoo namaa isin irra gahaa jiru. Mana tokko akkuma seentanii dhiphinni gidira hamaa isin irra gahaa jiru. Yoo bilbila qabaatte sagal gizee sadii irratti dawwaladhu. Yoo bilbila hin qabaanne garuu gadi bahiiti badi. Gadi bahi foolisiitti akka kenna biyya abbaa kee galta. Malee achitti haga siqaltu achitti haga luka sirraa kuttu teesseen taa'e. Hiyyummaan tun rabbi ishee nurraa kaasu. Hiyyummaa tanatu namaa gadi nu godhe biyya namaatitti illee abbaan arge akka barbaade nuti taphata dhugaa. Dhugaa ijoollee keenyaaf yeroo baay'ee na cinqa waa'ee ijoollee keenya yoo itti qabeela na dhiphisa. Dhiphinni kiyya daangaa hin qabu cinqamni kiyya daangaa hin qabu. Innaa kanuma isiniin jedha waaqayyo isinaa eegu bakka jirtanitti lafa jirtanitti waa'ee obboleettii keenya kanaaf immoo dhiphanne cinqamne sagalee ta'uuf qabna hundi keenya jechaadha. Viidiyoo kana sheer godhaati imbaasii biraan nu gaha. Maaliif gaafiin keenya inni ijoon sababa miilli ishee itti murame san nu gaafachuu qabu. Malee callisaniituma mucayyoodhaan kunuunsi taasifamaa jira biyya abbaa ishee haa galtu haa galfamtu miti. Yoo galfamte mucayyoon kun qaama isheetitti hin deebitu. Namni kan irratti raawwate sababa raawwate saniif adabamuu qaba. Seerri jira. Biyya seerri jirtutti immoo namni nama hacuucee dhoskameen ta'u kan kana hunda nurratti godhe imbaasota keenya. Imbaasonni keenya dubbachuu caalaa namoota biyya sanii jalatti hojiirra akka ari'amneef namoota biyya sanii jalatti ramadamtee of jaalachiisuuf jecha callistee nurra darbiti gaafa rakkannu. Kanaafuu adaraa keessan viidiyoo kana sheer waliif godhaati. Sababa mucayyoon kun qaamni isheerraa hir'ateef dhugaa nu haa baasanii kanuma isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Viidiyoo biraatiin immoo walitti deebina. Viidiyoo adda addaa gorsa adda addaa warri barbaadan chaanela kana sabiskiraayibii godha, sheerii godha, laayikii godha, hiriyoota keessaniif qooda. Immoo itti fufna gorsa keenya galatooma.